Achitti Abdallatti Ajinasiru biratti wal argatanii jechuudha. wal argine. Hagam wajji turtanii achi Ajinasiru bira? Achis amma ji'a wayii kana turre achi booda deemuu qabna gara Dawwee deemuu qabna jedhanii wal mari'atanii booddee warri wajjin mari'atan suni biraa hafee Shee Umarii wajji warri mari'atan. Shee Umarii wal mari'atanii kaanuun jedhanii nama dhabanii. Shee Umar jechuudha. Shee Umar. Isaan yeroo sana umurii an sinirra guddaa jechuudha. Nurra guddaadha. Waan baaba dalittees wanni karaa seenuu argisiisu wanni nutti himu isaanu. Nama biraa wajjin mari'atanii booddee nama dhabanii. Nama dhabanii kaanuun jedhan. San booda tolettani gaase. Nuyi kaane. Gaafa Dawwee deemuuf kaatan kana wanni kun tiraanspoortii barbaada galaas hin barbaada maatiitti dhuftanii himtanii moo achumaan deemtan? Asumaan gaalaa amma beddelleetti miilumaan deemne makiinaan as hin dhufne beddellee bullee achumaan beddellee irraa kaanee egaa birri 9 gaafa san Addis Ababaa deemu? Addis Ababaa deemu. Beddellee makiinaan as hin dhufne jechuun karaatiin baala? Makiinaan hin jiru akkasii beddellee fi Abdallaan gidduu karaa dheeraa lafa deemtanii beddellee irratti jechuudha. Masaafaraa yookaan tiraanspoortii wanni jedhamu Addis Ababaaniif beddellee gidduu yeroo isin qiraatii Dawwee birrii 9 jechuudha. Mee isin maallaqni isin guyyaa sana qabdanu kan ittiin Dawwee deemartan hagam wanni isin yaadattan? Gaafa sana birrii 15 qaba. Walumaa galatti? Walumaa. Subhaanallah. Birrii 9 Finfinnee irraa kafaltanii birrii muraasa isin haftee jechuudha. Birrii 5 wayiitii immoo inni sanbateetti buune. Allah subhaanallah. Erga Finfinneetti buutanii nyaata waan takka maallaqa kanarraa moo hoostaniitu akkasitti deemtan? Akkuma bulleetti akkanumaan bullee gaafa sana akkuma bullee isuma barandaa namaa bullee achii kaanee immoo yaabbanne. Osoo waan nyaatin sababa hanqina birriitiif jechuudha. Nyaatan argan. Hanqina birriitiif jechuudha. Karaa deemanus hin beeknu galana deemamaa ta'e. Masha Allah. Mee gaafa dhattanii Dawwee geessan kana maaltu awwala irratti ammas biyyi kun biyya keenya keessatti bakka jabaadha. Duraan jechuun bakka nama hedduutti jabaataa turedha. Maaltu si mudate wala gaafa Dawwee geessan kana? Dawwee dhaqnee gaa nama biyya kanaa dhaqe insima tagaa warra biyya sana jiru ina wal keessa deemuun hin jiru silkiin hin jiru warree namarra dhaguuf jechaadhayyuu nama hawwu warra biyya sana jiran warri keenya. Uummanni barattoonni biyya keenya achi dhaqanii barataa jiran jechuudha. Yeroo sana silkeewwan takka hin jiru. Namtoon jiru. Akkasitti nu takabbalanii biyya nu barsiisanii maasha Allah gaa qariyaa dhayyuu naa qabanii gaafa sana qariyaa sheekichi naa qabanii miskiina wayiiti wayyaa dhahatee bulaa sheekicha sodaadheen si fudhe malee an dandeettiin qabuu naan jedhe. Namni sin bira galtan kun? Namni bira galee. Guyyaa 3 na bulche akkanuma. Osoo waa takka hin nyaatin? Waa nyaata. Subhaanallah. Ajime yeroo awwalaa deemtanii yeroo awwalaa fagaattanii yeroo guyyaa 3 egaa bultan kana maaltu na cannaqe nan galaan gara murannaa wayii isinitti hin dhagaamne? Hin dhagaamu. Duudha yaada malee. Yeroo sana keessatti beekumsi babal'atee jiru wanni akkana kaayyoo keessan jabeesse namatu sin gorse moo maatiitu manaa sin gorsa moo akkas ta'e isiniin jedhe? Hin jiru wanni maal ta'es wanni na gorsus hin jiru. Kaayyoon kan koo deemeetuma baradhee biyya barsiisuudha malee waan biraan qabu. Ijoollummaa keessan irraa hojii amma hojjetaa jirtan kana baradhee barsiisuu ijoollummaa irraa qabdan jechuudha? Yaaduma kanaan qaba. Maasha Allah. Mee erga guyyaa 3 aga bultanii booda nyaata dhabdanii aga bultanii booda maal gootan hin jijjiirrattanii moo itti bultanii lafaatu lafti kun waan duumessa wayii qabu natti fakkaate namti aduu kun maasha Allah nama tokkoon beela'eera jedhee bishaan irratti argee gaafannaan wattu jedhee na fuudhee galee tuma na nyaachise achumatti isa biratti hafe. Ergasii namicha biratti hin deebine jechuudha? Namicha biratti hin deebine. Maasha Allah maasha Allah. Mee gaafa Dawwee geessan erga lafa bartanii kaatanii booda maal barachuu eegaltan ammasitti hubatanii? Hundaa dhagaa kitaaba hundaa taraa qabattee jirti seerumanitti ta'u. Jammartan jechuudha. Maasha Allah. Erga hundaa kana hagam qaraatan hagam qarawutti hagam isinitti fudhate? Hundaa waggaa na fixxe. Waggaa tokko isinitti fixxe jechuudha. Itti aansitanii hoo maal barattame? Itti aansee egaa quraana sitti qaraame kun bilaasha wanni tokko hin jiru. Quraanuma lafaa kaafnee qaraane sheekichi keenya haafizasi isa qaraane. Sheenni isin irratti hundaa jammartan kun eenyu jedhama maqaan isaa? Ajitaa jedhama. Ajitaa jedhama? Mee Dawwee keessaa naannoo kamitti argaman? Dugugguruu jedhamti. Luugoo sin jedhamu. Biyya
beekamtuudha jechuudha. Waggaa tokko umdaa qaraatanii sana booda mee maal qaraatanii tuuftanii? Quraana qaraanee eegasii qaasimii kan jedhamtu sharhii shujaa iseedhaan qara'e. Itti aansitanii maal qaraatan? Taansee minhaajiga minhaaj jammarre. Minhaajiin mee hagamsin itti fudhate? Minhaaj waggaa 3 nu fudhate. Waggaa 3 guutu? Waggaa 3. Subhaanallah. Waggaa 3 minhaajiin qaraatanii umdaa qaraatanii shujaa baafadliin qaraatanii amma ol fageessitanii itti aansitanii maal qaraatan? Amma itti aansanii egaa Jibraan jedhamu sheekicha qayyaranne. Naannuma sanatti jechuudha? Naannuma sana. Wanni jammarree daalaana jammarree. Daalaana abinajaa jedhamti wama akkasii. Arabiyyaa jammartan jechuudha. Mee maqaan sheekicha irratti Arabiyyaa eegaltanii maqaan? Haji Ibrahim jedhama. Naannoon isaa hoo? Aannannoo jedhama. Aannannoo jedhama. Maasha Allah. Dahlaana kana hagam biratti qaraatan? Waggaa nu fudhatte hin affalna. Hibziidhaan qaraatan jechuudha. Hibziidhaan qaraatan. Maasha Allah. Erga waggaa tokko dahlaana yookaan Arabiyyaa kana qaraatanii booda imalli keessan garam ture? Giraanyitti gaa. Giraanyi malee wanni kun hin galtu jennee achi dhayne. Bakka burqaasii deemtan jechuudha? Burqaasii. Maasha Allah. Giraanyiin gaafa dhaqxanu mee amriin jireenyaa kun akkamiin ulfaatamoo isa kanarra bareedamoo? Isaa baay'inaan jira. Fagoo sa'aatii 3 faa deemama. Qariyaatti galu. Qariyaatti galuun jechuudha. Sa'aatii 3 deemtanii dhuftanii qaraatu jechuudha. Mudannoon achi keessatti mudate giraanyitti maaltu ture wanni isin yoomillee hin dagane? Giraanyi qaamaan nuti qaraasu itti fufne maasha Allah booddee waan akka waliyyii tokko dhufee kan biyyee kun sheekicha illee marqaa tolchi jedhee tolchisiise. Nama kana